Jirra jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu qabanne isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiti. Hiriirri balaaleffannaa sirna bilxiginnaa gabroonfataa Koloneel Abiyyi godina Harargee Aanaa Dirree Xayyaaraa keessatti sadaasa 19 bara 2020 guyyaa irraan tanaa gaggeeffameeti jira. Hiriirri kun araddaa akka muuxii Dirree Xayyaaraa Suqulii fi Hassangee Hamdoo jedhamu keessatti kan gaggeeffame ta'uu maddeen keenya achirraa nuuf gabaasaniiti jira. Hiriira kana irratti ijoollee mormiidhaaf achirratti baate dhaadannoolee garaagaraa dhageessisaa turte. Waraanni mootummaa dhukaasa irratti banuudhaan namni tokko akka dhawamellee ni dubbatan. Kana malees dhaadannooleen isaan dhageessisaa turan Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa ammatti haal duree tokko maletti mana hidhaarraa haga dhiifamanii guutuu Oromiyaa keessatti saamichaa fi reebichi akkasumas hidhaan badiin alatti nurratti raawwatamaa jiru ammatti nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaa cahumsaa ammatti nuuf dhaabbachuu qaba waan jiru achitti akka adeemaa ture namni achirraa bilbilaan dubbisne OIBtti himan akka taantu isiniif dhiyaata. Baay'ee galatoomaadha. Hiriirri har'a dhugaadha kan silaa magaalaa bulchiinsa godina Harargee Aanaa Dirree Xayyaaraa keessa gaggeeffame. Hiriira silaa guutuu Oromiyaatiif illee fakkeenya ta'uu fincila guddaadha gaggeeffame. Fincila gaggeeffame kana keessattis akkuma daran injifannoo gonfachuu daran keessatti dargaggoonni silaa qeerroowwan silaa injifannoo isaan gaggeessee deemu jechuudha. Humni addaa poolisii Oromiyaa kan ta'e qeerroo keenya irratti qeerroo keenya Faridee Jibril kan jedhamu irratti tarkaanfii fudhachuudhaan rukuttaa rasaasaan rukutee eegee shubaan san raawwatee booda akkasitti shamarran keenyas qabanii gara fuudhanii mana hidhaa geessuudhaan namoota baay'ee fuudhanii mana hidhaa geessu. Ilaan gammallee miidhaa guddaa gaggeeffamaa jira jechuudha. Waraanni ilaan gammallee hawaasa irratti illee miidhaa ajaa'ibaa gaggeessaa jira. Wanni qabsaa wanni sila Oromoodhaaf fala ta'u qabsoo Oromooti malee wanni teenyee furmaanii dhufu tokko jiru. Kanaafuu Oromiyaan guutuun kana fakkeenya godhatee Oromiyaan guutuun akka walii galaatti wanni teenyee barbaadu kun hayyoota keenyaaf akka balateetti fincila diddaa gabrummaa keenya akka itti fufsiisnee akka nama tokko ta'an qeerroo Godina Harargee magaalaa Awwadaay keessatti guyyaa arraan tanaa sadaasa 19 bara 2020 sababa tokko maletti waraanni mootummaa dhukaasa banuudhaan qeerroo Oromoo maqaan isaa Usaamaa Ibraahim jedhamu battalumatti dhukaasatti bananii ajjeesuu maddeen keenya OIBtti himaniiti jiran. Kana malees Awwadaay iddoo bilee jaamtu keessatti dargaggoo tokko rasaasaan akka miila irra dhawanillee ni himan. Kana malees jiraattonni Awwadaay qarree OIB'n bilbilaan dubbise takka akkana jechuun nutti himte. Jiraattonni magaalaa Awwadaay erga artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee kaasee hooggantoonni siyaasaa Oromoo hidhaman jalqabee akka bobbaanee itti gallu wallaalleeti jirra. Nuti qeerroo fi qarree Oromoo taanee ala galaa jirra. Gaafii gaafanne deebisuu dhiisi. Lubbuun jiraachuufillee rakkachaa akka jiran himan. Qarree fi jiraattonni magaalaa Awwadaay poolisiin nuti afaan isaanii hin beekne magaalaa keessatti guutanii waan jiraniif yoo nuti karaa irratti hibbaane saamiinsaa fi reebicha hamaa nurratti raawwachaa waan jiraniif gabba'uufillee sodaa hamaa keessa jirraa jechuudhaan dubbataniiti jiran. Guyyaa irraan tanaahuu ijoollee hiriira bahan irratti tumichaa fi reebichi hangana hin jaamne akka irratti raawwatame himan. Usaamaa Ibraahim jedhama. Bishaan kayak kalau cuma terbaik tak? Ada cerita jangan mereka lagi orang shan tekan jadi tu, bilas itu kan? Jadi ini rasa antara tu, kalau bukan betul. Ada macam warga di situ bilang macam ni kan? Polisi menentang ada orang ada. Sani orang rapsani jitu, wanita kan jitu, kamasti yang enggak dari nama dia bani. Yang kedua guyyaa ucap salam sanad jirin raaqee akka waan ergamanitti nama gara kaanii hararratti maatu yaani kaanii bilaasumatti mana amma kana kattaa manuma dhaqanii jiran bachaan ijoolleen namni sirrii dhufan jennaan ijoolleen gabbaatee hiitee achituma matara dhee ammallee achi ol deebi'anii deeqaa muraasa booda mucaa hayyuu jedhamu tokko sanis kophaa gamana bakka bilee jedhamtutti manatti itti dhufanii jadi kani mila ka doon san dura baag teru mila ra doon sanile ayu yani domsi akka biya tekka guutuu gairo ramate waan kana gabrummaan rotte din tan laalle dam tan dura banne bra bichilo gamnanja akkuma ara kanatti namu bakka takkayo kay waan tan galmaan geenya fakkaatti ani ko gairo biya hunda akka bakka takka khane akka kanya kana falmanu Karena nutanya nurat ya deema jira
Ana kabra college ro bakadaka tokko taane ka dura dhaabbannuunja kunjala bakka hunda dhoo. Qeerroo magaalaa wadaarraantiin bilbile inti jechuun akka magaalaa wadaatti haalli nuti amma keessa jirru hedduu ulfaata nama dhiba. Wallaahi takka ulee fi ajjechaa fi saamiinsaa kana hunda uummata keenyarraa dhaabbatee hin qabu. Haalli magaalattiin keessa jirtu akkuma waliigalaattuu baay'ee nama rakkisa. Egaa Hacaaluun du'ee fi as jidduu egaa Jawaar Mohaammed gootota keenyaa fi kanneen kana fakkaatan hidhamtoota siyaasaa hunda hidhan hundaa'u takkaa nuti akka baanetti ala jirraa mana gallee hin beeknu. Gaafiin teenyalleen takkatan mootummaan ceemsaa kun nu deebise takkallee hin qabu. Keessaafuu akka magaalaa Wadaayitti haalli amma keessa jiru baay'ee nama sodaachisa. Poolisii addaa tan uummata afaan isaanii hin beekne uummata afaan akka tokko haasa'u tokko nuuf fidanii yoo isfaaltii irratti ol baate silkii guddoo harkaan bakka uummanni harkumaanuu singisu uleedhaan amma guyyaa irraa kana magaalaa Wadaay keessatti ijoolleen hiriira baate poolisiidhaan fidanii magaalaa guutanii bakka ijoollee namoota hedduu maqaan isaanii ammaaf beekamu baatus boodaaf garuu addanii ba'a. Namoota 5-6 akkana uleedhaan mataa kana hunda babbasheessanii tumanii jiranii. Mootummaa galeettu bakka mootummaa kun dhiibbaa isaa baalaan nurra fidee jira. Yaadan irraa fudhaqasaniif galatooma. Godina Arsii Bahaa magaalaa dheeraa keessatti erga artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii asitti nageenyi tokkolleen hin jiru jaan. Duullee ajjechaa lubbuu fi hidhaa jumlaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan duraanii caalaa akka hammaate himan. Magaalaa dheeraa balbala Arsii Bahaa waan taateef qeerroon magaalattii akka sochii qabu waan beekaniif dursanii sabboontoota magaalaa fi qeerroo aanaa doodaatti keessa jiran akka hin sochoone godhaa jiran jechuun maddeen keenya YB'tti himan. Godina Harargee lixaa hirna keessatti waraanni gabroonfataa Abiyyiin deeggaramu uummata nagayaa hidhaa fi dararaan akka rakkisaa jiru maddeen keenya YB'tti himan. Sababa kanaaf ijoolleen hedduun biyya irraa baqachaa akka jiranillee ni dubbatan. Kana malees namoonni badii takkaan maletti qabamanii mana hidhaa hirnaa keessa jiran. Tokkoon isaaniitti maallaqa wabii jechuudhaan birrii 6,000 akka irraa guuraa jiran dubbatan. Dhugaa dubbachuudhaaf haalli uummanni keenya keessa jiru hedduu ulfaataadha. Miidiyaa OIB dabalatee miidiyaan Oromoo hundi sagalee akka isaaniif ta'ullee gaafataniiti jiran. Roobii Kaleessaa Koomishinii Poolisii Federaalaa hooggantoota waraanaa soorama bahan dabalatee namoota 76 TPLF waliin shira xaxaa jirtan jechuudhaan ajaja hidhaa irratti baneeti jira. Guutuu gabaasa kana Muhammad Abdusalaam akka taa'amte isiniif dhiyeessa. Lola Tigraayitti itti fufee kanatti mootummaan federaalaa hooggantoota waraanaa 76 kan TPLF waliin hariiroo qabu jedhe irratti ajaja hidhaa baase. Naannoo Tigraay keessatti humnootni TPLF fi humnoota mootummaa federaalaa waliin ammallee lolatti jiru. Bulchiinsi ministeera muummee Abiyyi Ahmad loltoonni isaanii magaalaa Maqalee to'achuuf qajeeluu isaanii ibsanii jiru. Waraana erga eegalee torbeen 2 darbee kanaan dhiibbaan kan lakkaawaman yoo du'an namoota hedduu kan ta'an ammoo naannicha gadhiisanii baqachuuf dirqamaniiru. Malootni qunnamtii hedduun addaan citaa waan jiraniif haala naannoo Tigraay keessa jiru odeeffachuun rakkisaa ta'eera. Torban darbe keessa paarlaamaan Itoophiyaa mirga himatamuu dhabuun miseensotni TPLF fi mulquu isaa hordofee abbaan alangaa waliigalaa federaalaa miseensota dhaabichaa gameeyyii dabalatee namoota 64 irratti hidhaa baasee ture. Itti dabaluunis hooggantoota ol'aanoo raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa haleellaa Iizii Kaabaa keessatti miseensota raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame keessaa qooda qabu jedhee 32 irratti poolisiin federaalaa ajaja hidhaa baasee ture. Lolli mootummaa federaalaa fi humnoota naannoo Tigraay bulchan gidduutti torban 2 dura eegaluu isaan dura muddamni guddaan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu ture. Waldhibdee jiru kana furuufis jaarsummaan adda addaa qaamolee garaagaraa yaalameera. Muddamni kun filannoon biyyaalessaa sababa koronaa vaayirasiin akka darbu yeroo murtaa'u mootummaan naannoo Tigraay murtee kana diduun ofiin filannoo gaggeeffachuuf muddama itti ture hammeesseera. Filannoo saniin boodaas mootummaan federaalaa filannicha fudhatama dhabsiisee achiis hariiroo mootummaa naannichaa waliin qabu adda kuteera. Sana dura garuu mootummaan naannoo Tigraay mootummaa federaalaa filannoo malee aangoo waan dheereffateef fudhatama hin qabu.
qabu jee ture. Roobii kaleessa koomishiniin poolisii federaalaa hooggantoota waraanaa sooroma bahan dabalatee 76 ta'an TPLF waliin shira xaxaniiru yakka biyya ganuus raawwataniiru jechuun ajaja hidhaa irratti baaseera. Pirees sekreetariin waajjira ministeera muummee Billaanee Siyyum yaada BBCf kenniteen dhalattoonni Tigraay kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti argaman sababa sabummaa isaaniif hidhamaa jiru komiin jedhu dhugaa miti jedhe. Hedduun garuu miseensa niitoorkii warra yakkitoota ta'an jechuun ibsitee hidhamuu amanteeti. Torban lama dura raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti haleellaa raawwachuun hordofee erga lolli dhalate as isa kaleessaa dabalatee miseensota dhaaba TPLF fi poolisii fi waraana keessaa walumatti namoota yoo xiqqaate 172 ta'an irratti ajajni hidhaa baheera. Oduu alanaa kun kan dhagahame humnootni mootummaa federaalaa magaalota akka Shiree fi magaalota naannawa raayyaa to'annoo humnoota naannichaa jalaa baasuun erga himameeti. Humnoonni naannichaa waraanaa kana dhaabanii harka akka kennan turtii guyyoota 3 muummichi ministeera Abiyyi kennamee tures xumuruun duula isaa xumuraa akka gaggeessan kibxata darbe muummichi ibsaniiru. Shiretti kan dhalatan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el naannolee gara kibbaa fi lixaa jiran harka mootummaa federaalaa galuu amananiiru. Ta'us injifannoon mootummaa federaalaa kun kan yerooti ni mo'annaa jechuun dubbatan. Suudaan sababa lolaa kanaan lammiilee Itoophiyaa 36 ol karaa daangaa Tigraayitti baqachuu ibsite. Mootummoonni gamtoomanis rakkoon namummaa guddaan naannoo kanatti dhalachuu hin oolu jechuun akeekkachiisaa jira. Tigraay keessatti deeggarsa namummaa dhiyeessuuf olaan itti deeman dhibuus dhaabbileen garaagaraa komachaa jiru. Mootummootni naannichaa akka Yugaandaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa lola kanaaf furmaatni mariin akka saaqamu qaamoleen dhiyeenyatti yaada dhiyeessan. Godina Harargee Aanaa Kombolchaa Araddaa Qeerreensaa iddoo Amoolaa bakka jaamuun beekamu keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa jedhamtuu fi milishaan gandaa eda halkan dukkana keessa dhufanii namoota maqaan isaanii Ahmad Shaamii Khaliilii fi Diinee Abdurrahmaan jaamuu fuudhanii bakki isaan geeffaman akka hin beekamne qeerroon garasii bilbilaan dubbisne tokko IB'tti hime. Dabalataan hidhaa fi hiraarsaan kan duraanii caalaa akkuma itti fufetti waan jiruuf jecha yeroon tokkummaan kaanee falmannu amma jechuudhaan illee dubbatan. Godina Harargee Aanaa Kombolchaa Araddaa Qeerreensaa Amoolaa bakka jaamutti eda halkan keessa eeguu uummanni rafan boodarra dhufanii waraanni gabroonfataa humna addaa qajaamuu fi milishoonni gandaa walitti dabalamuudhaan nama maqaan isaa Ahmad Shaamii Khaliilii jaamuu fi Diinee Abdurrahmaan jaamu halkan keessa butamanii bakka isaan geeffaman ilaan gammaatti hin beekamne. Aanaa Kombolchaa Araddaa Qeerreensaa keessatti wanti ta'amaa jiru waan hedduu nama ajaa'ibsiisu wallahi. Ijoolleen guyyaa guyyaan gandarraa baqachaa jiran ilaan gammaallee hidhaa fi reebichi waan dhaabbatee miti. Kanaafuu qeerroon teenya nuti jabaannee hanga yoomii kanatti mana hidhaa guuramna. Qeerroon Oromiyaatii fi qeerrummaan bakka hundaatu hidhamtoota siyaasaa keenya akka waan nuti irraanfannee akka waan nuti qabsoon keenya laafee akka waan nuti adda facaanee adda bittinnoofnee kutaadhaan amantiidhaan wal qoonnee jirru mootummaa kana fakkaachaa jira. Garuu tokkummaan keenya daran nu cimaa deemu jira. Hidhamtoota siyaasaa keenya jedhanii hayyootaa fi xiinxaltoota siyaasaatiif jara kana hunda mana hidhaa guuranii irraa hidhuun daranuu tokkummaa keenya nuti nu cimsitee daranuu nu dammeessite malee waan if duuba nu deebistu miti. Kanaaf qeerroon teenya bakka Oromiyaa keessa jirtu hundi waan kana dammeexii haatee jechuudha tokkummaa kee cimsattee fincila gabbaatee sa'a mootummaan gabroonfataa qaree irra jiru kanatti callisee taa'uun nurraan barbaachisu. Kaanee falmannee biyyi teenya Oromiyaa bilisa baasuudhaaf kaa'uu qabna. Hangi yoomii teenya, hangi yoomii hidhamna, hangi yoomii kuteetina, hangi yoomii ajjeefamna. Kanaafuu kaanee falmannee biyyi teenya bilisa baasuudhaaf qophiidhaan. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Kadir Hussein torban walitti aanaaf Baaleetti to'annaa poolisii jala turuu isaa akka IB'tti gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa kaleessaas mana murtii Laga Xaafoo fi magaalaa Finfinnee dhiyootti kan argamutti dhiyaataniiti jiran. Akka taanutti isiniif dhiyeessina. Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barnootaa fi qorannoo amalaa kan ta'an Dr. Hussein Kadir guyyaa roobii mana murtii aanaa magaalaa Laga Xaafoo fi Laga Daadhiitti dhiyaatan. Manni murtichaa iyyatni Dr. Hussein Kadir Oromiyaa keessatti jeequmsa bara 2012 gaggeeffamee ture wal qabatee lubbuu namaa fi qabeenya humnoota badii gochaan raawwataman ture yaadaa fi loojiksii aadaa adda addaa deeggarsa gochuudhaan shakkameera jedhu irratti dhiyaachuu isaa abukaattoon isaanii hima. Kana malees itti gaafatamaa waldaa barsiisotaa jechuun barsiisota
jechoota qindeessuudhaan mootummaa irratti kakaasuun jeequmsa akka ta'u taasisanii kan jiruus iyyata isaa keessatti akka argamu hime. Dr. Hussein Kadir gama isaaniitiin an miseensa waldaa barsiisotaa ta'ee hin beeku itti gaafatamas ta'ee hin beeku jechuudhaan deebise. Innis abukaatoo isaatti dubbate. Dhaddacha irratti poolisii ragaalee walitti qabee dhiyeesseef beellama guyyaa 14 gaafate. Ajjecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda kan qabaman Dr. Hussein Kadir kanaan dura godina Baalee mana murtii aanaa Aggaarfaatti dhiyaatan poolisiin beellama yeroo qorannoo irratti gaggeeffamee ture. Abbaan alangaa federaalaa immoo ragaan mana murtiitti isaan himachiisu hin jiru jechuudhaan galmeen akka cufamu taasisee ture. Abukaatoon Dr. Hussein obbo Kadir Bulloo obbo Jawaar Maamman waliin qunnamtii qabda mootummaan falmitanii qeeqxaa kan jiru shakkii irratti dhiyaate akka ture dubbata. Gareen qorannoo abbaa alangaa federaalaa poolisii Oromiyaa fi abbaa alangaa Oromiyaa irratti hundaa'e namni kun yakka wayiituu keessa hin jiru kan jiru gaafa guyyaa 13 baatii 2 bara 2013 xalayaan abbaa alangaa federaalaa irraa gara abbaa alangaa Oromiyaatti ergamee ture jechuudhaanis haala aanaa Aggaarfaa ture himu. Haa ta'u malee poolisoonni dhaddacha roobii mana murtii aanaa magaalaa Laga Xaafoo fi Laga Daadhii irratti argamaniin qorannoon taasifame kun sirrii akka hin taane dubbachuu isaa obbo Kadir Bulloo ni himan. Kana malees koomishiniin poolisii Oromiyaa hundeessaa qorannoo haaraa akka taasifamu ajajuusaa dhaddacha irratti poolisoonni himamuu isaanii obbo Kadir Bulloo dubbatan. Abukaatonni gama isaaniitiin namni tokko dhimma tokko yeroo lama gaafatamuu hin danda'u. Kana malees yakkichi mootummaa federaalaa ilaallata. Qaama federaalaa immoo nama kana qoratee yakka wayiituu hin qabu jechuun galmeen haa cufamu waan je'eef poolisiin qorannoo akka sababaatti eeruun nama hidhuun hin qabu jechuudhaan falmuu isaa obbo Kadir Bulloo dubbata. Gama biraatiin Dr. Hussein Kadir maatii fi abukaatoo isaaniin akka wal argan soorataa fi kitaabni akka galuuf abukaatonni mana murtichaa gaafachuu isaaniitii fi manni murtichaatis dhimmoota kanaan akka raawwataman ajaja kennuu isaa himan. Dabalataan Dr. Hussein Kadir yakka dalaguu isaanii wanti mirkaneessu waan hin jirreef manni murtii yeroo dabalataa kennuu waan hin qabne jechuudhaan mormuu isaanii himan obbo Kadir manni murtichaa poolisii fi guyyoota qorannootiif torbaana kennuu sadaasa 16 bara 2013tti beellamuu isaa hima. Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru wajjin wal qabsiisanii dhaamsa qeerroo Oromoo irraa nu bira ga'e akka taamtu isiniif dhiyeessina. Dhaamsa qeerroo Harargee irraa nu bira ga'e. Nuti kan qabsaawaa jirruuf Oromummaa fi malee Harargummaa fi miti. Nuti Oromoodha malee Harargee miti. Qabsoon itti jirrus qabsoo Oromooti malee tan Harargeetii miti. Nuti Oromoon Harargee keessa jiraannu. Arraas boruus Oromoo fi Oromiyaa guutuuf ni falmina ni dhaabbanna. Qabsoo Oromoo fi Oromiyaa irratti abdii hin murannu. Gandummaa hin qabnu namummaas hin beeynu kan nuti beeynu ani Oromoodha biiti tiyyaas Oromiyaadha. Oromoon Oromiyaa guutuu wal jaalanna wal kabanya yoo rakkinni jiraate wal gorfanna waliin hiriirra. Oromoon cal hin jenne cal hin jettu. Oromoo ta'ee qabsoo taa'ee wal irratti hin ilaalu. Oromoon tokkummaa waliif haa dirmannu. Oromoo irraa hin haftu. Oromoon hundaafuu dhaabbanna. Oromoon Oromiyaa guutus waliin haa dhaabbannu tokkummaan haa qabsooynu. Anis Oromoodha jennee dhimma Oromoo nu hundi ilaallata jennee bu'uura tokkummaa keenya Oromummaa keenya qabannee haa falmannu. Dhaamsa qeerroo Harargee irraa nu bira ga'e. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun irraaf qabannee isiniif dhiyaanne sumarratti hangoo labamu ta'a hangoo duubiraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.